Ashama arkafuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaada qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu gammachiisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Akkasuma haala biyyattiin keessa jirturraa odeeffannoo garaagaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyattiin waliin turaan affeerraa kooti an reedii Adam Tube. Namoonni chaanaalii keenya faayidaa taatan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Oduun gammachiisaan an qabadhee isiniif dhiyaadhe kan jalqaba manni barumsaa yookaan yuunivarsiitii Wallaggaa maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin mana barumsaa hundeessuu guyyaa akkaleessaa eebba irratti wantoota dubbatame tokko tokkotu jira. Isas kan isiniif gabaasu ta'a jechuudha. Akkasuma woboon wabii sabaa naannoo lixa Wallaggaa kanatti hawaasa keessa deemuudhaan wantoota jiran hawaasa biraan gahaa akka jirantu dubbatama. Kanaaf kan biraatirraa isiniif dubbadha jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya gootummaa isaatti yoo du'e goonni hojii gaarummaa kaleessa hojjeteen har'a yoo boonsifamu ijaan argine gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechuudha. Manneen barnootaa hedduu akkasuma iddooleen karaa fi kan kana fakkaatan naannoo Oromiyaa hedduu keessatti maqaa goototaatiin ijaaramaa moggaafamaa jira. Haa ta'uti seenaa raajii hojjetame. Seenaan kun waan faarfamuuf guddaa tokkotu jira. Innis maal inni akkuma beekamu mootummaan Abbaa Irree mootummaan Abiyyi Ahmad jechuudha. Wanti inni jedhee holola hawaasa keessa facaasu artist Haacaaluu Hundeessaa kan nyaate shaneedha jedhe. Artist Haacaaluu Hundeessaa kan nyaate shanee gaafa ta'e seenaa isaa jenereeshinii yookaan dhaloota gara dhalootaatti akka darbuuf gaafa akkatti mana barumsaa maqaa isaatiin moggaasan yeroo argitan kana hoo deebiin keessan maal inni shaneen ofiif nyaatte mana barumsaa maqaa isaatiin ijaarti akkamitti yaaddan isin? Mootummaa harka ofiitiin ilmaan Oromoo lafarraa duguugee xurii ofii namatti laaquu barbaadu kana irraa akka maqaan sun haqamuuf seenaa hojjete warri Wallaggaadhaa jechuudha. Keessayyuu yuunivarsiitii Wallaggaa. Yuunivarsiitii Wallaggaa seenaan inni hojjete mana barumsaa muuziqaa artist Haacaaluu Hundeessaa. Laal wantichummaanuu mana barumsaa qofa osoo hin ta'in kan muuziqaati. Mana barumsaa muuziqaa artist Haacaaluu Hundeessaa maqaa isaatiin moggaasee eebbisiisee jira jechuudha. Kana booda manni barumsaa sun dhaloota gara dhalootaatti jaarrota gara jaarrotaatti hanga addunyaan kun lafarra jirtu mana barumsaa muuziqaa artist Haacaaluu Hundeessaa jedhamee yaamamaa jechuudha. Seenaan isaa yoomuu akka hin dagatamnetti lafatti dhaabanii jechuudha. Siidaa caale. Siidaan baroota irraa ni diigamu. Dagatamuun mala. Manni barumsaa hin diigamu yoo diigames kan biraatu akkasumatti ijaarama jechuudha maqaa sanii. So seenaan isin hojjettan kun salphaa miti. Kanaaf mootummaan yookaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa guddaa galatoomii ulfaadhu jennaan jechuudha. Maaliif dirqama sabaa dirqama Oromummaa baattee jirta. Osoo danda'amee artist Haacaaluu Hundeessaadhaaf siidaa miti. Maqaa biyya tokko yoo maqaa isaatiin godhan waan qir nama jedhu miti. Waan nama muufachiisu miti. Maqaa biyya fakkeenya maqaa gurguddaa Finfinnee jennu kan Adaamaa jedhu maal yoo jedhu yoo ta'eef ittiin hir'atu jechuudha. Goota waa hundi yoo godhameef ittiin hir'anneedha. Isinii galee. So namoonni naannoo biraa jirtanis dhaamsa Oromummaa kan waliif dhaamu wantoota adda addaa yoo ijaartan yookaan haaraa uumtanii qabaattan maqaa gootota Oromootiin akka moggaafamuuf amaanaa isinitti dhaabna. Gootonni Oromoodhaa akka hin irraanfatamneef wantoonni isin godhuu qabdan wantoota haaraa uumaman maqaa isaaniitiin akka moggaaftan kabajaan isin gaafanna. Kanaaf immoo fakkeenya kan ta'e yuunivarsiitii Ambooti jalqaba irratti maqaa yuunivarsiitii kaampaaniin Amboo maqaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin jira. Kaampaanii yuunivarsiitii Amboon jechuun fakkeenya guddaa nuuf ta'e isumatti aansuudhaan akkuma argaa jirtan Wallaggatti seenaa wal fakkaatan uumame jechuudha. Naannolee hedduuttis maqaa artist Haacaaluu Hundeessaa kana akka sirriitti addunyaa biratti beekamtii fi dhaloota dhufu biratti Haacaaluun kun eenyu jedhanii akka dubbatamuuf gochuu irratti shoora guddaa taphataa jirtanii ulfaadhaa isiniin jenna. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessattis yeroodhaa gara yerootti hawaasa hubachiisuudhaaf wantoota adda addaa nuuf maxxansaa jiranii isinis ulfaadhaa isiniin jenna. Waa'een kan artist Haacaaluu Hundeessaa yoo guyyaa kaleessaa eebba bareedaa kana fakkaatuun xumuree gammannee jirra. Baga gammaddan isiniin jenna. Gama odeeffannoo biraatti isiniif yoo ce'u jidduudhaan odeeffannoo tokko isiniif kennuu barbaada. Abdul Jabbaar Hussein Abukaatoo Obbo Jawaar Muhammad fa'aa kan ture ajjeechaa isaatiin dura dhaaddannoon ture akka jiru haati manaa isaa dubbattee jirti.
ati manasa akka dubbattetti erga osoo inni manaan bahin dura akkuma baheen osoo maatitti inni bilbilin dura namoonni gara lamaa bilbilanii akka dhaadannoo itti godhantu dubbatama. Kana jechuun immoo kallattiidhaan ajjeesuudhaaf yeroo dheeraadhaaf akka adamfamaa turetu beekama jechuudha. Hundumaafuyyuu yaa'u Abdul Jabbar Hussein Abukaatoo Obbo Jawaar Mohammad fa'aa harka diinatiin galaafatamuu irra deddeebinee isin beeksifnee jirra. Hanga ammaatti garuu eenyu akka ajjeesee fi maaltu akka ta'ame irra kan gahamee miti. Yaa'u mootummaan kun yoo waan tokko ofii balleesse jala bu'ee hin qoratu haala cal'isaatiin bira dabarfata jechuudha. Kana uummanni Oromoo akka ba'uuf abdii qabna. Inni biraa daawwattoota keenya akkuma beekamutti WBO'n yeroo ammaa kana kaansarii sammuu mootummaatti ta'ee jira. WBO'n baay'ee tokko kaansarii sammuu mootummaadhaaf cinqii guddaa uumee jira wayyaanee caalaa. Sababni isaa guddaan duras injifachuu dadhabanii achi boodatti immootu waliigaltee inni TDF wajjin godhe yookaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waliigaltee waraanaa kan taasisan irratti rakkoo cimaa mootummaatti ta'ee yeroo ammaa kanatti naannolee hedduu Wallagga keessa akkasuma Gujii fi jiddugala biyyattii keessatti kutaalee hedduu naannolee hedduu aanaalee hedduu qabatee hawaasa waan kana hubachiisaa akka jirantu bifa viidiyootii fi sagaleetiin nu gahaa jira. Hundi keessanuu fuula sooshaal miidiyaa kanarratti ni argitan jennee abdanna. Kanaaf WBO'n jabaatee jira. Yeroo ammaa kanatti filannoon uummanni Oromoo qabu WBO waan ta'eef WBO cinaa dhaabbatanii gorsa isaan isinii kennan fudhachuu qabdan. Wanti isin hubachuu qabdan yoo jiraate garuu tarkaanfii amma fudhatame kana waliigaltee TDF wajjin godhame kana namoonni tokko tokko qeequu barbaadanii osoma deeggaraa ta'anuu qeequu barbaadan. Ani garuu hin qeequ. Sababni isaa maali? Hayyuun jaraa olii yeroo ammaa kanatti hin jiru. Jara kana kan bakka buufameef bar nu ol waan tokko nu gochuu danda'a isa jedhu. Kun immoo dogongoraa miti. Diina wajjin taatanii diina nuti deebisuuf waan jedhamu wayitu haasa'ama. Diinni kamii? Diinni deebi'u kami? Kan lolaanii jiran kami? Kan deebi'aa jiru kami? Kamtu diina? Lamaanuu diina. So diinni xiqqoo mootuu sitti dhiyaatu yeroo ammaa kanatti jarumaa jechuudha. Maaliif cunqursa keessa waan jiraniif jarris bilisummaa waan barbaadaniif waliin taatee mootummaa humna sirra qabu kana lafaan dhaattee kan achi boodaan mootuu waliigaltee irra gaame hanga qoodamuu qabu qoodamee yoo biyya ofii qabatu barbaadan biyya ofii qabatanii yoo biyya ofii qabatu hin barbaanne Oromiyaa irraa goranii gara barbaadan deemuu mirga qaban. Kaayyoon WBO'dhaan immoo wanti isin hubatuu qabdan Itoophiyaa bulchuu osoo hin taane Itoophiyaa walaboomsuu bilisoomsuu osoo hin taane Oromiyaa bilisa baasuu sabaaf sablammii biraa kabajanii Oromiyaa immoo bilisa baasuu. Kana yoo jedhu Oromiyaa bilisoomsanii biyya biraa gamroomsan jechuu osoo hin ta'in kabajaa sabaaf sablammoota qaban akkuma jirutti argisiisaa. Kabajaa uummata Oromoo mootu biyya ofii irratti qaban sirriitti olaantummaa akka qabaatan taasisuudha kaayyoon jechuudha. Kanaaf Oromoon WBO'dhaan yoo bilisoome sirriitti olaantummaa ofii qabaataa akkasuma bilisummaa barbaadamaa ture sun kallattiin argama jennee abdannaa. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya haalli biyya keessa jiru kanneen kana fakkaata odeeffannoo biraa qabannee hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Unready Adam Tubi namoonni channel kiyya afaan taasa subscribe gochuun maatii keenya ta'a video keenya immoo like gochuu hin irraanfatina. Liking keessan nu jajjabeessa yaadni keessan commentiidha yoo dhufes gorsa nuuf ta'a jechuudha. Turtii gaarii naaf qabaadha guyyaa gaarii.